raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashama akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa isin dhageessisa. Liiban Cuqqaalaatti waraanni Bilxiginnaa manguddoo ganna 71 ajjeesee gatuun dhaga'ame. Manni Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa qaamolee mootummaatiin saamamuun dhaga'ame kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nu waliin tura. Waraanni Bilxiginnaa godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti manguddoo ganna 71 sababa ilmaan keetu waboo waliin jira jechuun ajjeesanii lagatti gatuun biraa deemuu miseensonni maatii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Miseensonni maatii kunneen akka jedhanitti waraanni Bilxiginnaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti jiraataa ganda warra jaarsaa kan ta'an obbo Araarsoo Dabalaa akka lakkoofsa Habashaatti muddee 13 bara 2015 galgala mana jireenyaa isaanii mandara Leedii keessatti argamu seenuun ijoolleen kee waboodha jechuun ajjeesanii jiru. Hidhattoonni mootummaa kunneen guyyaa kamisa galgalaa mana isaaniitti marsuun ukaasa eegarratti bananii booda obbo Araarsoo Dabalaa abbaa ijoollee hedduu halkaniin fuudhanii laga Awaash geessuun ajjeesanii achumatti gatuun biraa akka deeman miseensonni maatii eeraniiru. Eega qaamoleen mootummaa ajjechaa raawwatan kunneen bakkasii deemanii booda maatii fi olloonni isaanii reenfa obbo Araarsoo kaasuun guyyaa jimaataa muddee 14 bara 2015 sirni awwaalchaa gaggeeffamuu himan. Manguddoon kun nama hojii qonnaatiin ijoollee isaanii guddifachaa jiran yoo ta'an nama tuttuqaa siyaasaa kamirraayyuu bilisaa ta'anii fi jaarsa biyyaa hawaasa keessatti kabajaa fi dhageettii guddaa qaban ta'uunis himameera. Maddeen keenya biraa odeeffannoo nuuf qoodanis aanichatti waraana mootummaa fi waboon guyyaa 3 darban kana lola cimaa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii loluu dadhabnaan uummata nagaa dararaa jiraachuun barameera. Gandoota akka Agamsa Roggichaa fi Daglagalaa Jiddaatti sababa isintu kunuunse nu rukuchiisaa jira jedhuun uummanni nagaan waraana mootummaatiin dararaa hamaa argaa jiraachuu maddeen keenya gandoota kanneen irraa odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif ergan himaniiru. Mootummaan waggoottan darban keessa waraana isaa Oromiyaa bakka hundatti bobbaasee uummata nagaa maqaa shanee deeggartu jedhuun dararaa turuu irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Gurmeechaa Gammachuutu gabaase. Oduma wal qabateen aanaa Ada'aa Bargaatti lolli guddaan gaggeeffamaa turuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti guyyoota 3 darban kana lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa turuun beekame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar aanichatti argaman akka jedhanitti guyyaa kamisarraa eegaluun hanga sanbata duraa galgalaatti lolli guddaan waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa akka turee fi hanga gabaasni kun qindaa'uttillee darbee sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa akka jiru himan. Waraanni mootummaa torban tokko dura meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhate magaalota aanaa Ada'aa Bargaa muraasa keessa qubachuu akka ture kan eeran maddi keenya yeroo gara baadiyyaatti sochii eegalanitti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa kanneen gidduutti lolli guddaan banamuun guyyoota 3 osoo adda hin citin gaggeeffamaa akka ture himan. Odeessa kana wayita raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaa jiranitti waraanni mootummaa gara magaalaa Incinnitti of booddee deebi'aa jiraachuu kan himan namni kun waraanni gara magaalaa Incinnitti deebi'aa ture sun hamlee akka hin qabne eeranii waraana bilisummaa Oromootiin miidhaan guddaa irra qaqqabu akka hin oolle dubbatan. Gama biraatiin ittaanaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa kaaba lixa Shaggar Booree Lammii ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti barreesseen waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Ada'aa Bargaatti injifannoo guddaa gonfachuu ibsee jira. Qondaalli waboo kun akka jedhutti lolli cimaan guyyoota 3 waraana isaanii fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u waraanni mootummaa lakkoofsaan 400 ol ta'u tajaajilaan ala ta'uu mirkaneesse.
mirkaneesseera. Waraanni Bilxiginnaa reeffa loltoota isaa ajjeefamanii fi kanneen madaa'an konkolaattota adda addaa hedduun gara magaalaa Hincinniitti guuraa akka turee fi waraanni bilisummaa Oromoo ammallee waraana mootummaa isaan loluuf bobbaafame kamuu dura dhaabbachuuf ga'umsa akka qabu ibseera. Hawwii Qajeelaatu qindeesse. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqitti kan argamu manni Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gumii Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa qaamolee mootummaatiin saamamuu miidiyaaleen gabaasan yaada Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa kennaniif waabeffachuun kan gabaasee Addis Istaandaard akka eeretti qaamolee mootummaa muddee 22 bara 2022 halkan walakkaa mana isaanii magaalaa Maqitti argamu humnaan cabsanii seenuun erga saamanii booda ilmaan isaanii tokko qabanii deeman. Addis Istaandaard akka gabaasetti poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun halkan sa'aatii 5 walakkaatti mana jireenyaa Abbaa Gadaa Goobanaa cabsanii eega seenanii booda qarshii 200 dabalatee meeshaalee miidhaginaa adda addaa kan isaanii fi kan haadha warraa isaanii qawwee kilaashii 2 rasaasa kaartaa 4 fi shugguxii 1 akkasumas bilbila harkaa 2 fi meeshaalee biroos saamanii deemaniiru. Abbaan Gadaa kun addatti yaada BBC Afaan Oromootiif kennaniin immoo yakka ajjechaa qaamolee mootummaa kunniin isaan irratti raawwachuuf turan yoo saaxilan ani mana hin turreef malee akkuma Abbootii Gadaa Karrayyuu na ajjeesuuf turan jedhan. Itti dabaluunis haala biyyattii fi Oromiyaan keessatti argaman irratti miidiyaaleef yaada kennuu isaaniitiin qaamolee mootummaatiin barbaadamaa akka turan eeraniiru. Sababa ilmi isaanii umurii waggaa 32 ta'ee tokko waraana bilisummaa Oromootti makamuunsaa himameef manni isaanii akka saamame kan ibsan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa ilmi isaanii waboo waliin jiraachuu ragaan tokkollee akka hin jirree fi isaanis waggoota 4 darbanitti ilma isaanii kana waliin quba akka waliin qabne dubbatan. Saamicha qaamolee mootummaa mana jireenyaa isaanii irratti raawwatan kana cinaattis waardiyyaa mana isaanii reebuu fi ilma isaanii kan biraas qabanii hidhuu kan dubbatan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa yaada miidiyaaleef qoodaniin mootummaan Bilxiginnaa namoota jajjaboo fi quuqama saba isaanii qaban akkasumas namoota sirnaaf duudhaa uummata Oromoo tiksaa turan akkuma ajjeesaa fi baqachiisaa ture ammas itti fufuun Abbaa Gadaa kanas saamuu fi yaalii hin malle raawwachuu ibsan. Mootummaan Bilxiginnaa irra deddeebiin galmoota ayyaantuu gubuu namoota eenyummaa hawaasichaa cimsuuf socho'an hidhaa fi ajjeesaa akka ture waggaa tokko dura Abbootii Gadaa Karrayyuu bakka jilaatii fuudhee miseensota Gadaa Michillee 14 bakka tokkotti jumlaan rashanuu madditti haqaa fi gumaa isaanii dhowwate burjaajii uumaa turuunsaa kan yaadatamudha. Gurmeechaa Gammachuutu gabaase. Oduu keenya har'aa xumuraatiin mootummaan Bilxiginnaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Samaraarraa ari'aa jiraachuun ibsame. Gochaa sukkanneessaa hidhattoonni faannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata Oromoo lixa Oromiyaa irratti raawwatan hordofee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Samaraatti baratan hiriira mormii balaaleffannaa bahuu isaaniitiin wal qabatee barnoota isaaniirraa ari'atamaa jiraachuun ibsame. Odeessi qabatamaan bakkasii argame akka eerutti naannoo Affaaritti Yuunivarsiitii Samaraa bakka rakkoon tokkollee hin uumamnetti barattoota Oromoo lakkoofsi isaanii 10 ta'an tibbana barnoota idilee isaaniirraa ari'eera. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitichaa guyyaa hiriira balaaleffannaa gaggeessanii rakkoo nageenyaa uumamee fi badiin gama barattootaatiin qaqqabe akka hin jirre kan himan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar barattoonni kunneen sababa Oromoo ta'aniif qofa barnoota isaaniirraa ari'atamuu dubbatan. Kanumaanis barattoonni Guutuu Yoonaas, Carraa Abbabaa, Addunyaa Toleeraa, Abdiisaa Shifarraa, Zabbanuu Abboomaa, Fiqaaduu Nagaasaa, Dastaa Xilaahuu fi kanneen biroo ari'atamuun beekameera. Bara bulchiinsa mootummaa Wayyaanes haala wal fakkaatuun barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa baratan irratti fuulleffachuun barnoota isaaniirraa hidhaa fi ari'aa turan kan jedhan maddi keenya tokko mootummaa bara bulchiinsa Wayyaanee turetu ammas jira waan ta'eef gochicha irra deddeebiin barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru jedhan. Sirnoonni biyyattii dhufanii darban hundi sodaa fi yaaddoo Oromoo fi Oromiyaa irraa qabaniif jecha ilmaan Oromoo lafaa dhufoo fi qareeyyii ta'an irratti hammeenyoota gurguddoo raawwachaa turu kan yaadachiisan maddi keenya ammallee sunumti itti fufee akka jiru dubbatan. Torban lamaan darbee kana keessa barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa gadii jiran gochaa duguggaa sanyii gareen finxaaleeyyii Amaaraa lixa Oromiyaa irratti uummata Oromoo irratti raawwatan giddu galeessa godhachuun naannoo Affaarittis barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Samaraa hiriira balaaleffannaa bahuun sagalee isaanii karaa nagaa ta'een gaggeeffataa turu maddeen yaadachiisaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa.
raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.